Sikorra Sanjir. Selama bekum sanjal kaba. Amanti bekum sanga dabbate jaba. Dinin kalama khalika firka kaba. Akkamitti karaa namni baase kaba. Abbaan gadate qalbii jira qaban. Kolleeji jaalu masjida qaba. Takka naflee qaban achi nagadama. Natamanna likaa wakabisalama. Yalla. Maqaa kana keessa sii galchina. Isa kana keessa sii galchina jedha. Jamal Haji. Ana gaafa dhette. Waan amma inni jedhu irratti maal jettame? Maal jetta? Waan abbaan machaa jirrutti moo? Eewa. Inni gaa mani maraate beektaa? Eewa. Gaafa inni fayyee. Maaltu isa maraachi? Hawaasa maraachi. Rakkoo hawaasaa tanaa maraachi. Akkasii. Maraatummaan isaa kun Rabbiin biratti hin taqabbalama moo akkam? أكيد وانك أبوجي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جاء هل وصل بنتيتا مراتماني نمني توقو يفيان انجرو غرو دنيا مربو دنيا مرة نمني فيان انجرو جدًا وين مراتي تدد غرو وان إني إرتي مراتو تيواد أكو ما ساكن يرتي أسفنو إني كان fuudha feeruma irraa maraate hamma gaafa fuudhutti fayyaan argatu. Inni kan gaagurtuu irraa maraate hamma damma hidhee gaagura baay'ee keessaa kanneen isa muratutti haran galfatu. Rakkoo hawaasaa maraachi. Inni kan goonatti taatara waan irraa maraate. inni kan hifdhii quraanaa irra kaa'amee amma rabbumata kana godhe beek. Inni kan addunyaanuma kanarraa faranjiin illeen isiin kan baarii keessa deemtee raammoo funaanti gizee tokko teessee haran galfattu. Haadha manaa wajjin jiraachuu ilmaan guddisuu irraa illee ajaan qabaattu. Baarii keessa rabbi. Inni kan immoo kuyyisa nukuleerii halkanii guyyaa taa'ee olitti kuyyisa walitti kuyyisa daaka. Aaran galfata. Innis maraatuudha gara isaanii. Hoo maal akkamitti fayyaadha inni wajjin qaqqabne. Si galee inni kaan waa sakatta'uu dhumarra waan kaa'ame inni kaan immoo nagadee bu'aa buufatee fooqii danuu ijaaraa oolus ammoo ijaaruu dhumarraa maraate. Inni kaan akkamitti mana qaallicha kanaa cabsee seenee keessa waa fudhadhaa irraa maraate. Hanga fuudhutti fayyaan. Amma gaafa fudhatee jedhutti aaran galfatu ammoo kan irraa maraata malee amma sinni isaa. Salqiin hundi maraatuudha jechuudha laga. Namni fayyaan hin jiru garuu waan irraa maraatan kanatu iyyuu akkanatti gargar bahee. Jazakallahu khair. Akkasii maraannaan ammoo silaa utuu amma fakkeenyaaf amma keessatti biyyee adda addaa afaan akkaataan faranjii akkaataan namoonni adda addaa afaan utuu silaa nutti duuluu irratti maraattee bara halkan tokko nu bulchitu. Kanaaf rabbiin isa kan sakattoo keemistirii irra kaa'e isa kan fiiziksii irra baayoloojii irra waan adda addaa sakattaanii waan haaraa argachuu irra kaa'e malee utuu nutti duuluu qofa irra kaayate nu kaa'e rabbiin isa kan waa biraatiin biizii gochuu bade kaata silaa jirra abbaneessa laa ilaaha illallah namni jiru tokko silaa addunyaa kanarra rabbiin kanaan jara biizii godhe duraa achitti. Allahu akbar. Baay'ina nama kafareetii wajjiniin kanaan rabbiin biizii achitti jara godhe. Haala fedheen silaa diinii isaa irraa eeggata. Kanaan namni fayyaan hin jiru waan irraa maraate malee. Rabbi dawaa nu godhi. Akka namoota keenya saayiba kootiif saayiba cimaa kana fa'i. Halkanii guyyaa inuma qara adii hojii mootummaatiin na dhufe yuunivarsiitii dhaqa. Yuunivarsiitii dhaqee baratee na ka'e na hawwii qara. Hinna maal qara wooma qara uura rabbisa keenyaan hamma inuma qaraa silaa wanni qaraa nun dhumu. Si galee? Aywa. Khair.